manni kiyya duraan dursees goojjoo xiqqashuu takka ishiyyuu naman naa ijaare ammas immoo mootummaan kun haa jiraatu goojjoo xiqqashuu san godinarraa ree dhufanitti goojjoo san naa laalanii aanan kiyyes akkasumatti naa haadha daa'imaati daa'imti koo 6 mataa kiyyaan 7 goojjoo san naa laalanii dhufanii hunda naa laalanii durattumaan qabu har'a kunoo horiirree naa bitanii hoolonni dafnee mana kana fakkaatu naa ijaaranii miini manaa buumbanirree midhaanumtirree naa kennamaa jira wanni jiru soofan miini mana guutuun naa kennanii mootummaan fi biyyi haa jiraatuun jedha. Abbaa manaas hin qabu ijoollee kana afaarreen gurgure keessa darbee kobotarree qansiraarree hojjedhe farsoodhumarree kunoo deggisii gizee namni fuusifatu herumsiifatu farsoorree naqee tanan wanna namni hin argin abasaa namni hin argin keechan jiraachaa ture. Amma kunoo mana kana fakkaatu mana abbaan qabeenyaan ijaarre mootummaadhaa tolu ijaaree mootummaan kun itti nagalchuu biyyii fi mootummaan haa jiraatu ana dhiisiti biyyuu naa gammadee ollaa naaf gammadee baay'isee dasna jedhe baay'isee tanan gammade. Duraa odoo namni walitti mana kana naan ijaare mana sharaa keechan tureyyu sharaa sanan waan ta'e gugguduuffee tanan bokkaan gaaraa natti gadi roobu gugguduuffee oduman kana jedhu namni immoo namaa tolu mana kana olumatti naa jedhanii naa ijaaranii ishiirra nam mana xinnoo sanitti dhufe sharaa gugguduuffee hoggaa bokkaan natti roobu gugguduufu sanirra amma deebisee goojjoo xinnannuu san aanan kiyyas godinnis adda kibbituu faan dhufanii naa laalanii kunoo waan akkana naa hojjetanii rakkoo kiyya naa arganii naa hojjetanii baay'isee dasna jedhee baay'isee qe'een kun qe'ee beeta mangistii fakkaata qe'ee yeechaaf fakkaatu baay'isee gammade baay'isee maatii koo wajjin gammade haa jiraatu mootummaan mi'a manaa guutuu tokkorree nafne waan hunda naa bitane waan akka qorqoraarree kan akka wanni manni dubartiin itti jiraattu maana nan hambisne hundumaa naa guutaniiru. Ara ifa guddaan argee ifa xinnoon argine ifa guddaan arge mootummaan fi biyyaa jiraatun jedhaan ifa qallaalin argine garuu hundumaa naa galcha wanni qirna jedhe tokko hin jiru hunduu guutuudha alli manni guutuudha haa jiraatanii biyyaa jiraatu mootummaan haa jiraatu mootummaatu kana naa agarsiise har'a goojjessuun fuuldura kanaa ka'ee kunoo qe'ee kana akkanatti naa bareechee ala koo mana koo daa'ima koo akka gaarii itti jiraadha gara fuulduraa daa'ima koo faana akka gaariin itti jiraadha ammayyuu akka gaariin jiraadha ammayyuu. Majamara duraanii ugaanuma naqabu gabareedha qotee tan gootarraallee dhaabee jira amma immoo booda kana nan dadhabee ijji na diddee lutti horiin ollolee lukana cabsee bultii na harkaa karan harkaa qabu na harkaa buutee amma booda kana odumaan onnaru lama mangistii naa butee isa walistaa kennadhee udon bubbulu amma kinoo mangistii haa tolu waan manni bakka narratti jigetti mangistiin kinoo na dhaabe mangistiin warqii natti uwwise mangistiin warqii sattaa uwwise. baadiyyaa keenya haa ceesifnu haa jijjiirru baadiyyaa isaaf immoo inisheetiiwwan muummeen keenya bocanii gadi buusan keessaa tokko
akka fakkeenyummaatti kan komishiiniin investimentii Oromiyaa abbummaan hojjete kan waajjirri muummee ministeeraa abbummaan qindeesse fi deeggarsa garaagaraa sadarkaan bulchoonni godinaa bulchoonni aanaa asirratti godhan dabalatee tokko kanadha initiative misooma mana jireenya baadiyyaa jijjiiruu qonna qofaa miti qonna jijjiirree jiruuf jireenya hawaasa keenya baadiyyaa hin jijjiirre taanaan jijjiiramni keenya guutuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf wanti hadha asitti arginu kun initiatiiviin kun barraa'ee barreeffamee dizaayiniin isaa bahee akka gadi bu'u godhamee hojjetamee erga nutti agarsiisanii booda amma Oromiyaa guutuu keessatti babal'isuuf deemnee jiru. Akkuma argitan manni kun mana jireenya koriidara baadiyyaati. Kana hojii fakkeenyummaaf asitti hojjenne asirraa kaafnee babal'ifnee jiru. Mana kana keessa waa baay'ee jira. Ibsaan hin jira, bishaan jira, mana keessa seentan saaloon jira, iddoo namni rafutu jira, kan keessummaan rafu jira, kan maatiin rafu jira, kiichini jira, baayogaazitu jira, gadi yoo baan immoo horiitu jira, gaaguratu jira, kuduraa muduraa garagaraatu jira. Kana waan jiruuf jireenya ilma namaatiif barbaachisaa ta'an hundi asuma jiru jechuudha. Mana kana ijaaruun waa lama qofatu bakka biraatii dhufa. Qorqoorroo mismaaraa fi yoo atta jabaatti simintoo qofa. Kabiraa asuma jira jechuudha. Kana waan isaan asinnu hojjetan kan akka fakkeenyaaf fudhannee godina keenya guututti Oromiyaa guututti babal'isuu dirqama qabna. Kana kallattiin bahee gadi bu'ee jira. Bal'inaan itti deemu. Har'a warri asitti argamtan hundi keenya keessattuu jiraattonni keenya qotee bultoonni keenya warri baadiyyaa jiraatan asirritti laaltanii irraa korrojjanii yeroo ittaanu keessatti hojiilee misooma koriidara baadiyyaa keessattuu mana jireenyaan wal qabatee jiru kana ganda gandaan ijaarree babal'isuutu nurra jiraata. Kanarra mootummaan deeggarsa barbaachisu hin godha. Qeen Oromoo nagaa ta'uu qaba, qeen Oromoo misoomuu qaba, manni Oromoo keessa oolu keessa bulu bareedaa ta'uutu irra jiraata. Ka jedhu kanaaf immoo muummee ministeeraa initiatiiva buucanii gadi buusanii hojjetanii nutti agarsiisanii irraa moo waraabnee amma babal'isuu calqabneerra. Yeroo itti aanu keessatti akka godinaatti ganda 600 ol qabna. Bulchaan godinaas kana fudhatanii gandoota 600 godinaa kana keessatti marsaa calqabaa yoo xiqqaate mana 10 yoo ijaarre mana 6,000 ijaarre jechuudha. Ganda 41tu jira aanaa dandii kana keessa. Kabajamoo Dr. Guddataan bulchaan aanaa kanaa qeerroo turanii jijjiirama biyya kana keessa dhufe keessatti nama akka nama tokkotti qeerroo tokkotti gahee isaanii nama ba'anii. Tokko wiigii sobaarra raafatee ganda keessa deemee bosona keessa deemee haadha Oromoo sodaachisaati beekita. Inni immoo isa lafa kaayee amma misoomatti galee jira. Goofaree lafa kaayee amma misoomatti galeera. Haadatee misoomarra jira Guddataan. Tamasgeen illee amma goofaree haadachaa jira. Dr. Zallaqaan maqaa wal jala dabarsaa na fakkaadhe. Inni illee baay'ee goofaree filee ture amma immoo goofaricha lafa kaayee hojii misoomatti galee jira. Goofareen durallee goofaree badhaadhinnaati. Kanaaf hojii fakkeenyummaa asitti calqabame kana fudhannee ganda gandaan nama 10 marsaa calqabaa irratti ganda 41 qabna mana 10 mana 410 marsaa calqabaa irra dafnee ijaarree ijaarsifne. Oromoon qabdan horii qabdu, saa qabdu, lafa qabdu, baarzafii qabdu. Amma waan xiqqoodha wanni bitanii as keessatti wanni dabalame dhagaalleen keessanuma, ashawalleen keessanuma, biyyeenis keessanuma. Waan xiqqoo qorqoorroo, mismaara, simintoo. Simintoo illee fabrikaan baay'een asuma godinuma kana keessa jira. Kanaaf irra rakkattan. Baadiyyaa jijjiirraa hojjenne dursa jiruuf jireenya hawaasa keenyaa jijjiiruun dirqama ta'aadha. Kana qabachuu qabda. Qonna jijjiirra calqabneerra karaa walakkaa geenne ganaa hundi nuuf jira.
gateetti qotiyyoo fi gateetti qotee bulaa bilisaa baafnu tiraaktaratti jijjiirru kombaayinaraan hamnu paampittaa fayyadamnu bonaaf gannaa oomishnu kana goonee jiruuf jireenya hawaasa keenyaa haa jijjiirru jennee hojiin calqabnee fi bu'aan hagaammaatti argame abdachiisaadha innillee ammanuu hafaa karaa calqabne kana itti fufu. Lammaffaa immoo inni baadiyyaa jijjiirraa jenne jiruuf jireenya jiraattota keenya qotee bultoota keenya horsiisee bulaa keenya baadiyyaa jiru garanatti fiduu qabnaadha. Asirraa ilaallee hundi keenya irraa waraabnee jira qe'ee Oromoo keessa sangaan jira qabdu. Kanaaf jiruu keessan jijjiiruun dirqama ta'e. Kanarra mootummaa waa isin deeggaruu qabu hunda isin deeggara. Lafti kun kaaree meetira 1,500. Kanarratti kaartaa kennina. Kaartaallee isin kenna. Kaartaan kun baankiin illee walii hidhata. Akka itti qabsiiftanii mana keessa san qabsiiftanii itti liqeeffachuu dandeettani. Liqeeffatanii hojii biroo, diinagdee biroo, sosochii biroo keessa akka galuu dandeettani. Seera isinii baafnee gadi buufnee jira. Kanarra hojjenna jechuudha. Biyya kana hin jijjiirra hojjenne dursa baadiyyaa jijjiiruun dirqama ta'e. Badhaadhina maatii fiduun dirqama ta'e. Yoo isan fidin keessattuu ka baadiyyaarra yoo jabaannee jijjiirama hin finne rakkoo ta'a waan ta'eef. Kanaaf warri waan kana hojjettani yaaddan deddeebitanii qindeessitanii qarshii sassaabdanii yeroo keessan humna keessan beekumsa keessan asirratti dhangalaaftanii hojii fakkeenyummaa qabu hojii jiruuf jireenya hawaasa keenyaa jijjiiruu danda'u kana warri hojjettan keessattuu komishiniin investimentii federaalaa waajjirri muummee ministeeraa asitti immoo warri deeggarsa walirraa hin cinne gootani bulchaan bulchiinsa godinaa obbo Didhaan bulchaan bulchiinsa aanaa obbo Guddataa Dr. Guddataan ammas irra deebi'ee maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galata galchuun barbaada ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada.